jireenya laalti lubbuun jireenya laalti lubbuun lafa baay'insaa diidee mabdii kutannaa yoo na ture urumsis baay'atee gaaffii wal kuusee natti yoo wal core lubbuun koo qabdii mana waaqarraa mitiire 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 lubbuun koo qabdii mana waaqarraa mitiire. Abaayinatti ta'ee innaan dirreetti shallagee aree abaaruu sarraa koo wanti kuumaaf narratti ta'ee immoo harka kee narratti ka'ee na laaluudhaan malee na balleessuu miti dhumsi hedduummatus hin darbaama homaa miti. Mana koo galgalaan dhawwati galma koo galgalaan dhawwati Yerusaalem mi'aaraa dhawwati yaaliraa sangalaan dhawwati hawwiraa sangalaan dhawwati galma koo galgalaan dhawwati Yerusaalem lafa rakkinaa boqonnaa nama laatu baddu ammoeeraa haala koo rakkinaan hin duutu naan jedhee natti meeraa Yesuus ilaasaafni maalii qabu waan aduu gadiiti morkii namaan ijaarree qabna nuutoo waaqarraati. Yerusaalem awweeti lubbuun koo yoomuu 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 Yerusaalem awweeti. Ardii kanarraa bareedee natti dhufuus addanaan baasuusidha na caalta hundaa gararraa kanaafuu dhabeera waan ani itti si fakkeessu anaafuu deemeera Yesuus iddoo na qopheessu kanaafuu dhabeera waan ani itti si fakkeessu anaafuu deemeera.